Itoophiyaanii sosochii dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaatiin bara 2011 irraa eegaltee waggaadhaan biqiltuu duulaan dhaabamuun cinatti hojii bal'aan hojjetamaa jira. Keessumaa bara baajataa 2017tti biqiltuu biiliyoona 7 dhaabuuf karoora qabameen karooraa ol biqiltuu biiliyoona 7.9 dhaabuun danda'amee jira. Bara kanas biqiltuu biiliyoona 8 dhaabuudhaaf hojii keessa galamee jira. Akkasumas immoo torbee nu fuuldura jiru kana guyyaatti biqiltuu miliyoona 800 dhaabuudhaaf sochiin geggeeffamee jira. Akka magaalaa Finfinneettis ganna kana biqiltuu miliyoona 6 dhaabuudhaaf hojii bal'aan duulaan hojjetamaa jira. Har'a immoo giddugala kunuunsaa biqiltuu Gullalleetti argamuudhaan qophiin biqiltuu taasifamaa jiru maal fakkaataa isa jedhu hordofnee kan isin biraan dhaqqabsiisnu ta'a. Gara biqiltuu miliyoona 1 qophaa'ee jira. Biqiltoonni kun baay'inaan kan qophaa'an nuyi akka giddugala biqiltootaatti kan irratti hojjennu baay'inaan biqiltoota biyya keessaa, biqiltoota nyaataaf oolan, biqiltoota akkasumas illee bareedinaaf oolan isaan kana gosa gosaatiin kan qopheessinee jirru. Iddoo silaa dhaabbamuuf qabametti raabsamaa jiru jechaadha. Giddugalli biqilootaa Gullallee biqiloota biyya keessaa sadarkaa baduurra ga'an kunuunsuu fi baay'isuun cinatti giddugala qorannoo fi qo'annoo akkasumas leenjii ta'uun tajaajilaa jiraachuu ogeessonni giddugalichaa himaniiru. Kutaa biyyattii adda addaarraa kan walitti funaanneefinu yeroo yeroodhaan giddugalli kun irratti xiyyeeffatee kan hojjetu biqiltoota eegumsa gochuu, kunuunsa gochuu akkasumas immoo qorannoo fi qo'annoodhaafis oolchuudha. Gara baduutti warra deeman kana funaanneefinnee bakka kanarratti baay'isuu isaanii irratti hojjenna. Biqiltuu sun yeroo baay'ate immoo dhaabuu isaanii irratti hojjenna. akkasumas immoo raabsuu irratti hojjenna jechuudha. ለምግብነት የሚያገለግሉ ከዚህ ቀደም ብዙም kanaan dura biqiloota nyaataaf oolan dhaabuun wal qabatee xiyyeeffannoon laafatu ture. Amma garuu giddugala biqiltuu Gullallee kanatti biqiloota nyaataaf oolan kanneen akka maangoo, avukaadoo fi aappilii hedduminaan baay'isuun raabsaa jirra. Dabalataanis biqiloota bosonaa fi miidhaginaaf oolanis oomishnee raabsuu irratti argamna. Giddugalichi biqiloota nyaataaf oolanii fi kanneen miidhaginaaf oolan akkasumas biqiloota bosonaa kunuunsaa jira. Gama kaaniinis namoota 850f carraa hojii yeroo fi dhaabbii uumuunis himameera. Eegumsa irratti kan bobba'ee jiru biqiltoota kana kunuunsuu irratti kan hojjechaa jiru akkasumas immoo qorannoof qo'annoo irratti hojii gaggeessitoonni akka adda dureetti 4 jiru. Isaan kana keessatti warri qooda qaban jiru jechaadha. Kanaaf turizimiin jira, edukeeshiniin jira, researchiin jira, horticulturein jira jechuudha. Hunduu immoo kan irratti xiyyeeffatee hojjetu biqiltoota kunuunsuu, eeguu kana jechuudha. Namoonni giddugala biqiloota Gullalleetti carraa hojii argatan kunneen carraa hojii argachuun cinatti kunuunsa biqiltuu irratti leenjii fi muuxannoo argachuu himu. Waggaa 15 hojjannee jirra as keessatti. Baay'ee argannee jirra, ijoollee keenya itti guddisnee jirra. Adda goonee madaba irratti duraan facaasnee achi kaasnee kooti kanarratti akkanatti goonee hojjanna. Kan ga'eef kan hin geenyu ilaalla dura. Ga'ee kan jenne azagaajjanee jala isaa qabate hin qabannee laata jennee yoo jala qabate irraa mummurree yoo immoo qabachuu baate as sakaakallee harama isaa irraa baafnee kun hin ba'u inni as sakaakallee qoxarree hunduma isaaniitti as rakkabaa jirra jechuudha. Giddugala kunuunsa biqilootaa Gullalleetti Daayirektara misooma hortikalcherii kan ta'an obbo Makibab Mokonnin biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane hanga biqiltuun sun of danda'utti waggoota 2 walitti fufiinsaan kunuunsuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. ተከላ የመጨረሻ ግብ አይደለም። የመጨረሻው ግብ ሊሆን የሚችለው biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane erga dhaabnee booda maal gochuu qabnaa isa jedhuuf hanga biqiltuun sun of danda'utti waggoota 2 walitti fufiinsaan kunuunsuun dirqama. Biqiltuu dhaabuun dhimma jiraachuuti. Lubbuun jiraachuuf biqiltuu dhaabuun filannoo osoo hin taane dirqama keenya. Naannawaa jireenyaaf mijataa ta'e jiraachuuf akkasumas dhaloota dhufuuf jennee biqiltuu haa dhaabnu. Kan dhaabne ammoo haa kunuunsinuun dhaamsa kooti.